Eenyufa Hakkaadum dhalatee lakkoofaan beektu feemasoota. dandaateeti. Amma jeekin hin irraatiin bakka. Awoo duuba. Yaa awoo duuba. Awaa xannoo jirtu maal jirtu? Awoo maaliin na xannaa. Ay kun bu'aan qaraan yaa. Social media kana na deemu didee like follow share subscribe repost na godhuu didee. Maali wanni maali jettu kun waan akkam godhan jedha. Qabxiidha. Maal qabxiidha boo online kanarra waan jiru Facebook ni xiyya na deemu didee ogguta akka TikTokin haram deemu haram uffeetti jiraati. Waanoo ni ooftan maali yoo waan ta'uu ni. Namaatu follow si godha haa follow fi like fi repost barbaanna. Waan akka himuun tun laayikii maaree tun. Laal social media kanarratti feemasoota beektu. Eenyufa Hakkaadum dhalatee lakkoofaan beektu feemasoota. maali feemasoota jechuun warra qabu. Warra qaree qabxii bareedduu qabu nama jajjabaadha. Warra biyya bulchu moo. Nama babbeekamaa jechuudha. Social media kanarratti Facebook waa TikTokaa fi YouTube fa'aarra jiranii. Haya wanta irra taa'anii wanni jala ta'uun waan irra taa'anii waan. Sagalee uummata keenyaati akka dhaga'amuuf godhan takka. Haya. Kanafaa ammas akkasumas. Dur televizyiin wal alaa televizyiin jira warra magaalaa televizyiin immoo reediyoo warri baadiyyaa raadiyoon dhageeffana dur reediyootti banannee saanfila ol baafnee. Amma yoo duukaa yoo waan aduu dhageeffan. Amma taphni jijjiiramee jira gara social media akka Facebookaa, TikTokaa, YouTubaa jijjiiramee. Amma namni keenya galii hunda achirraa harkataa jechuudha. Maallaqa. Eenyumaa silkii keessa maalanii jira. Silkuma keessa maalanii jira. Fayyadu qabdi. Waa deemu karaa deemu karaa oduu deemu dalagaa duwwaan daleetu. Dubbii kana deemu. Akka karaatti karaatu qoree. Akkamitti silkii keessa maalanii jira. Zamanni san dabree jira. Adam dhalatee fa'aa gaafadhaa kunoo. Aboon raadhiis gaafa jiba kanaa maalanii akkamitti maalanii silkii keessa dhumaa silkii keessa. Maallaqa akkamii keessaa baafattaa silkii keessaa mee wanni tun waan maallaqa itti baasanii fi kaardiitti bitta dhageeffadha. Wanni baantan tun kaardii nama nyaatti immoo. Iddoo isin gaa amma qotatu jettan. Amma gaa zabanni jijjiiramee jira karaa wifi jentu magaalaa deemteetti laal kan callaatti kan naqanii silkii dhawaan san kan doominaa nuti. Mata isin deemtanii tan beeknu. Silaasii woo magaalaa beektee gool dubbisan namaan ka'a. Ammoo isin irra teessanii amma bara rabbii waan qabdanii rabbii si hodhatanii. Woo mata laaltan laaltan silaangasii laaltan waan rabbii waa laaltanii waan faayidaa yookaan immoo hojiin dalagattanii carraaqatanii. Amma fiddee maallaqa keessa jiraan moo bijiba. Namni keenya amma dalagaa dhiisee jira hoo. Boota na dhiisee dura amma kaatee deemtu deemtu. Zabana boodartee baasan isinummaan itti deema. Duuba amma as bu'aan faayidaa hojii ta'uu kun. Atummaan deemi lafa malee amma lafaatiin haftee jirti hoo. Waan faayidaa uummatum. Yaa boodasii galti deemu. Waan akkana tana hin dabatin. Deema ammaa numarraa nan jeeqine. Boota dhugaa gartee ilmoo namaatti gattaate dandaateeti. Amma jeeqine hin irraatiin bakka. Bakka deemee dalagachuu dhabde taa'e. Kan masluuni meeqa jira kee. Yoo boode ilmaan keetu tanarratti hin deebiin. Isi boonu irraa waan akkana jira miti. Yoolatti hin balleessin yoolatti jeesu maa harkaa teetu hin dhageessu. Muka lamaan kana lafaan kaaddammee maaluma jaanjee sa'uun.